jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii DB Media. Akkuma beekamu namoonni hedduun keessanii sa'aatiin YouTube keenya irraatii baay'ee nu alaa kutee nu gamsiisee jettanii. Akkuma beekamu sa'aatiin YouTube keessatti waan murteessaadha. Namni tokko monetize ta'uudhaaf sa'aatii 4,000 guuchuu qaba jechuudha. Viidiyoon isaa sa'aatii 4,000 ilaalamuufi qaba. Sababii kanaadhaaf namoonni baay'een viidiyoo adda addaas YouTube keessan irratti gallakkisuudhaan akkasumas immoo live galuudhaan sa'aatii 4,000 guutuudhaaf wantoota hedduu ta'a yookiin immoo dhamaatii hedduu qaba. Garuu akkuma beekamu YouTube keessan immoo dhaxxanii ilaaltani sa'aatiin keessan guyyaa tokko ol ka'ee guyyaa tokko immoo garsiin jalaa bu'ee argitu jechaadha. Sababii kanaafi rakkoon isaa maal jettanii baay'een keessan na gaafattaniittu. Tokkoffaa watch hour keessatti rakkoo tokkoffaadha jedhamee kan ka'u seetingii jechaadha. Seetingii keessaati wanti sirreessitantu ni jira. Maal akka sirreessuu qabdan yookiin immoo maal akka gochuu qabdan ammas ittiin hima. Seetingii keessaati maal sirreessuu qabdan yookiin immoo seetingii garamitti akka jijjiiruu qabdan isinitti hima. Wanta anamma isinitti agarsiisu kana hundumaa isinis dhaxxanii gochuudha yookiin immoo wanta amma isinitti agarsiisu kana haala kanaadhaan seetingii keessan sirreessuudhaan watch hour keessan sirreeffachuu dandeessu. Rakkoonni tokkoffaa rakkoo seetingiiti waan ta'eedhaaf isa isin agarsiisa jechaadha. Na hordofaa. Jalqaba irratti Play Store keessa seenna. Play Store keessaati waan barbaanne buufachuu dandeenya application adda addaa jechuudha. Play Store keessatti seennee bakka search yoo xunna bakka search kana xunnu YouTube Studio kan jedhu application buufanna jechuudha. YouTubeidhaaf kan hojjetame YouTube Studio kan jedhu kun akka argitan asirratti naabba'ee jira. Application buufanna. Application kanatti xunnu application YouTube Studio kana inni dhufa jechaadha. Kun akkuma argitan application YouTube Studio naa dhufee jira. Ani akkuma beekamu dursee install godhee waan jiruudhaaf open naan jedhee jechaadha. Ergi application kana install godhatanii application kun kanuma YouTube'ti yookiin immoo YouTube mataa isaa hojjetee gallakkisedha. Studioodha jechuudha. Kophaasatti kan studio qabatee jirudha. Akka kanaatti open gootu jechaadha. Iddin install gootanii erga ni xumuree booddee maaltu isinii dhufa. Akkuma argitan asirraati bilbilarra garaagaraatti ta'uu danda'a. Gara gadii isaarratti dashboard, content, analytics, comment, playlist kan jedhu ni jira. Achi keessaatti maal tuttu analytics kan jedhu tuttu jechuudha. Analytics kan jedhu itti buutu. Inna analytics itti buutani garamitti isin fida kunoo view, watch time hour, subscribers maal kan jedhu jira. Kanaafuu amma rakkoon keessani rakkoo watch time yookiin immoo hours kan jedhu waan ta'eef achirratti itti buutu jechuudha. Akkatti itti buutu. Yeroo akkasitti buutan kana gubbaa irratti maaltu mul'ata? Akkuma argitan watch time or hours achitti immoo last 28 days jedha jechaadha. Last 28 days kan jedhu kana keessa rakkoon jechuudha. Maaliifi yeroo baay'ee yeroo YouTube'n keessan banamu maalirra ta'a by default dha yookiin immoo YouTube'n maalirra kaa'u humasaa last 28 days irra kaa'a. Kana jechuun kan sa'aatii keessan hanguyyaa 28 qofa isinitti hima jechuudha. Hanguyyaa 28 darban qofa isinitti hima jechuudha. Sababii kanaaf fakkeenyaaf har'a guyyaa isa 28 darbanii ilaaluu nan danda'a. Guyyaan 28 darbanii watch hour'n YouTube kana 556.7 dha. Hanguyyaa 28 darbanii qofaati kun. Inni immoo guyyaan bor ta'u guyyaa 29 ta'a waan ta'eef guyyaan tokko ni duubarraa ni ka'a jechuudha. Sababii kanaaf watch time'n kana gadi hir'isuu danda'a jechuudha yoo viidiyoon koo baay'inaan ilaalamuu baate. Eraa kana maal isinitti fakkaata? Isiniin waan sa'aatiin keessan garsiin jalaa bu'e yookiin immoo yoo viidiyoo irratti hin hojjenne ta'e waan taayimii isinirraa kaase yookiin immoo sa'aatii waan isinirraa kaase isinitti fakkaata. Garuu isinirraa kaasetu miti. Kan inni isinitti agarsiisaa jiru hanguyyaa 28 qofa malee hanguyyaa kaanii miti. Sababii kanaaf salphaamatti YouTube keessan sa'aatii isaa ilaaluudhaaf
guyyaa 365 irra keessu. Maaliif waggaa tokkotti dha miti kan yuutuubiin kan moonii nama taasisu. Kan inni ilaalamu jechaadha. Waggaa tokko isiniif kennaa, waggaa tokko keessattidha kan isin hunda isaa ilaaluu dandeessan jechuudha. Sababii kanaaf maal gootu dhaxxaniitu guyyaa 28 isa jedhu kana last 28 days kan jedhu kana maal gootu guyyaa akkasitti naa tuttan last 7 days, last 28 days or 4 weeks, last 19 days, last 365 days kan jedhu jira. Last 316 days kun maalidha? Guyyaa 365 kan waggaa tokkooti. Yoo isa kana irratti tuttani waan ni godhu wajjin ilaallu. Ela kunoo. Salphaamatti sa'aatiin koo meeqa ta'ee inni duraanii mana 500 ture 641 ta'e jechuudha. Sa'aatiin koo inni sirriin hanani yuutuubii hojjedhe 641 jechaadha yuutuubii kanarratti. 641 dha malee hanguyyaa 28 garuu mana 500 keessa ture jechuudha. Sababii kanaaf watch time or hours kan jedhu jala deemtaniitu last 365 days yookiin immoo guyyaa 365 irra naa tuttani walitti qabama sa'aatii keessan kan waggaa tokko keessa jiru isinitti himachuudha. Garuu guyyaa 28 qofarra keessanii sa'aatiin naaf dabaluu didee yookiin immoo sa'aatiin ol naaf ka'uu didee yoo jettani rakkoonsaa rakkoo siitingiti malee yuutuubiin sinirraa kutee yookiin immoo sinirraa kaasee miti. Sa'aatiin waa murteessaadha. Yoo gasin jalaa hir'isa ta'e abdii sin kutachiisa. yuutuubillee akkasiin hojjenne sin dhiisaa deema jechuudha. Mee fakkeenyaaf ilaalu. Otoon guyyaa 7 irra kaa'ee ilaala. Hanguyyaa 7 qofaa natti hima. Hanguyyaa 7 qofaa natti hima jechuudha. Sababii kanaaf namoonni guyyaa 7 irra keessanii jirtan hanguyyaa waggaa tokkoon ilaaltan jechuudha. Hanguyyaa 7 qofa ilaaltu. Guyyaa 7 meeqadha? Sa'aatiin koo 238 dha. Sababii kanaaf oddoo kanadha sa'aatii keessan ilaaluu kan qabdanii. Yeroo moonitaayizitti illee ergaa ergattanii iddoo kana ilaallachuu qabdu malee hanguyyaa 28 qofa hordofuu qabdan isiniin jedha. Hedduu isin galateeffadha. Barumsa kana fakkaatuu fi kanneen biroo qabadheen isiniif dhufa. Sababii kanaaf yuutuubii kana subscribe, share, like gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Akka isin fayyadu abdiin qaba. Hedduu galatooma.